كم جرتوا نجاك سني وردوني ساراتو بيدا نجاك سني كم جرتوا نجارا أنا سنجاكو تقلت واق أيوة نجا واق أيوة نبرج ركون سنبرة ساجرات مكاي سوسيني كم جرتوا بقرا حفتن أيانا بيا قلت كني يسوس الرأي كاليس فيديو سني ورابو في سني ورابي راجارو أوفيكو تني سني مولاني تنو لركوبة توري ittitolaatu immoo fuula dhiqataa jedha Oromooni kana kanarraan kan ka'e jechuudha guyyaa kaleessaa baay'ee garuu guyyaa dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef baay'ee gammadeera garuu ofii kootiitti inni dhukkuba ture kana kanarraan kan ka'e jechuudha ofii kootii ba'ee jechuudha baga geessan isiniin hin jenne dhiifama naa godhaa garuu sagalee koo dhageessaniittu akkuma jiru akkasin bartanii fi sagalee koo keessa isinii makee waxii ijoolleen naa hojjette hundumaa isinitti agarsiisaan ture jechuudha ayyaana garuu akka gaariitti kan dabarse waaqayyo isaan eebbisu ijoollee gaggaarii ijoollee waaqayyo eebbiseetu jira kanneen ayyaana akkasitti bahuu hin qabdu nuyyuu qopheessina si wajjin jirra dhukkubdus waan fedhe taatus nutu si wajjin jira naan jedhan hedduu isaaniitu jira waaqayyo asumaan immoo isaan eebbisu jechuun jaalladha እና በገገሰን ስኒን ጀቹ ያለዳ በገስ ነጋራን ከሰ ደበርተኒ ጉያራ አርግተን ስኒን ጀቹ ያለዳ አሱማን ጀቹዳ ሳራቱ ቢቲፍ ነሞኒ ሃራወታታን ቻናላ ሳራቱ ቢዳ ሰብስክራይብ ጀቹዳ ገረማቲ ኬኛ ተከስን ደበለምተን ከበጃራን ሲንጋፈዳ ቱመ ደበለተሞ ነሞኒ ማቲ ሳራታተን ጅርተን ላይክ ጀቹዳ ሼር ጀቹዳ yaadota qabdan immoo koomentii jalatti barreessuudhaan gaafachuudhaan akkasin na bukkee dhaabattan kabajaadhaan isin gaafadha. Innaa kana fakkaataa namoonni baay'een jajjabeessaa jirtu dhugaadha jakootiin hin argaa jira waaqayyo baraaf jireenya keessa na eebbisu namoonni biyya keessa jiranii akkuma beekamu akkuma kanaa dura dubbadheedha. Rakkinni rakkoo neetworkii yookaas immoo rakkoo interneetaa osoo hin taane rakkoo hawaasaa wajjin jiraachuudhaan kan ka'e jechuudha. YouTube irratti baay'ee argamanii hojjechuun baay'ee nuufata jechuudha. Dhugaan isitti hima. Kana ala jechuudha rakkoo neetworkiidhaan qabu gara waliitti kanan jiraadhu. Neetworkiin hin jira. Hin sobu jechuudha. Sobi cubbuudha. Neetworkiin hin jira. Garuu bakka isinii mijatu bakka wal isinii hin qabatu baatanii dubbachuudhaaf yeroo argattanii intini ta'uu hin dandeessan jechuudha xinnoo nuufata. Kana kanarraan kan ka'e sinirraa fagaataa tureera. Gidduu kana immoo jechuudha silmaanatti tolaa hin turre xinnoo na dhukkuba ture. Akkana dhukkuba iyyuu miti immoo natti bareedee jira galata waaqayyoodha. Innaa fooyya'ee kun fuula keessan duratti argamee jira. Kaleessa garuu naaf karaddaa na dhukkubaa isiniin jedhee isinii barreesseen ture. Egaa nama isin keessaa nama garaa laafaa nama kadhatisaa waaqayyo biratti fudhatamutu jira natti fakkaata naa kadhataniitu natti fakkaata waaqayyo immoo kunoo na fayyiseera intini ta'eera jechuudha naaf wayya jechuudha har'a kanaafu naaf eebbifamaan isiniin jechuu jaalladha namoonni baay'een rakkina koo hirmaataa jirtu chaanala koo guddisuudhaaf chaanalli koo akka booddeetti hin deebinee fi ofii keessanii rakkattanii jechuudha akkasin dhimmamtanii intini ta'aa jirtanii natti beekama jechuudha nan arga jechuudha yeroo baay'ee እንግዲህ waaqayyo dhimma keessanitti isiniif darbu jechuun jaalladha waaqayyo dhimma keessan isiniif hojjetu akkuma isin dhimma kootiif dhimmamtan dhimmi ishee dhimma keenya jettanii jechuudha rakkattan dhiphattan namoota rakkatan bira dhaabachuun ga'een kan keenya jettanii rakkina nama mataatti gonfattanii kana wajjin dhaabataa jirtan waaqayyo rakkina keessanitti isiniif darbu waan isinitti yaadan hundumaatti isiniif darbu isin jechuu jaalladha asumaan kana fakkaata yaadni koo kana dhufeeti waan biraadhaaf osoo hin taane baga geessaniidha. Namoonni baay'een gaafa viidiyoo nan argine itti dhaga'amuu danda'a maal taateeti laata innaa kaleessa immoo na dhukkuba jedhee waan dubbadhee fi ittan maatee laata jechuu waan dandeessanii fi har'a akka kanatti hin biqqeedheessinii argamee jira jechuudha. Innaa seenaa dhuftee faarfattaa fi xinnoo wattu faarfadhuuf faarsaa guyyaa dhaloota gooftaa Yesuus isin laachisee kaleessa isinii faarfattee turte har'as immoo akkuma kana jechuudha isinii faarfatti kennu intala. Sini faarfatti turtiin keessan wajjin haa ta'uun isiniin jechuu jaalladha gaariiwwan ijoollee waaqayyoodha ammas immoo nuun kadhachuun irraanfatinaa isiniin jedha Ishii jalqaba kam jirtu ani nagaa kooti isin nagaa keessanii baga irraafan jedheera har'a immoo faarsaa haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. على ركم بي على مريتي دغما بولتا مسغانا لاقمي يقني له يهوتي ورمي فارما فارفتي
Ormi fabeetti sen baay'inaan malee baana maaliifaan beektu. Faarfannaa antini sana faarfannaa qabtu. Faarfannaa Abrahaamii Taarreedha. Dhagaa boraafadhee isa jedhu sana. Faarfannaa sana baay'ee jaalladha. Maaliif beektu? Namni gooftaa qabu jechuudha. Lafa onaa keessattis immoo gammadaa dhugaa waaqayyootiin. Wanti irra ciisichaa yoo ta'uu fididee hin quuqqamu. Tafkiin illee yoo jiraate itti dhaga'amu. Nagaa qabu waan ta'eef jechuudha. Yesuusiin qabu waan ta'eef jechuudha. Faarfannaa Abrahaam Taarree kana baay'ee jaalladha. Dhagaa boraafadhee utuun ciisuun samii banamaa ilaalaa jedhamti. Adale? Innaa kana kanarraa kan baay'een jaalladha. Kanaaf faarfannaa kana sirriitti isheetu beeka. Ishee wajjiniin faarfannee afeerraan keenya irra faarsaa dhaga. Sina feerree jechuudha. Gara sagantaa keenya yeroo deemu. Dureessi gooftaa qabne hariirraa jisheerra. Rakkoon qabu nama nutti dhufee. Dureessi gooftaa qabne. Kan qajeelotaa biiftu garasii. Qalamis gooftaa Yesuusi. Nuti argatu karaa dhaloota. Kan qajeelotaa biiftu garasii. Olan qalamis gooftaa Yesuusi. Nuti argatu karaa dhaloota. Manni qulqulloota. Anarraa jira harki kee. Anarraa jira harki kee. Anarraa jira harki kee. Anarraa jira. Inqabuun sodaa du'aa narra jira kikee. Inqabuun sodaa du'aa narra jira kikee. 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 Dureessi gooftaan qabne siree gaarii irra ciisetu abjuu wallalaa bula. Dureessi gooftaan qabne immoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Dureessi gooftaan qabne siree gaarii irra ciisetu abjuu wallalaa bula. Iyyeessi gooftaa qabu immoo dhagaa boraafateetu samii banamaa laala. Kan qajeelotaa biiftuu garasii. Olan qalameessi gooftaa Yesuusi. Duutiin argatu mikarra jaloota. Si'oon gurbaadhaa manni qulqulloota. Kan qajeelotaa biiftuu garasii. Olan qalameessi gooftaa Yesuusi. Duutiin argatu mikarra jaloota. Itu sintaani ta'ee an jiraadhee yoo nan ga'u lafaan dadhaabee gubetti dinni koonarratti wal ga'u. Itu sintaani ta'ee an jiraadhee yoo nan ga'u lafaan dadhaabee gubetti dinni koonarratti wal ga'u. Har'aa garuu siinaan boonam diina kootti olmaa keessan argeera miija kootiin. Har'aa garuu siinaan boonam diina kootti. Beektuun Har'aa garuu siinaan boonam diina kootti olmaa keessan argeera miija kootiin. Haleluuyaa. Injectar. Ishi kan biraa. Ishi dhaggeeffattoota furdiftoota isaarratti hojiidha. Faarfannaa isinii faarfanneerraa biriqee isinii dhufeerra. Warri naa kadhachuu dandeessan naa kadhachuu keessan addaanii kutinaa isin jechuu barbaadaa kaleessa isinitti madheen ture akkana dhukkubochuudha. Kanaafiyyuu irraa keessaan kadhannaadhaan na yaadadhaa isiniin jedha. Gaafa xinnoon irraa deemudha akkasuma na godha. Dhugaa waaqayyo gaafa cina qabamoo qalatti namu. Silasii jechuudha. Kadhataanii akkasuma irraa dhaabattan kabajaa isin gaafa dhunguma keessan jechuudha. Kana fakkaataa naganaa ta'a isinin jaaladha isinin kabaja. I love you so much. All of my parents, all of my friends, all of my families love you. Kana fakkaata. Ciao.